Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyyaa baga nagaan dhuftanii Dr. Dhukkuba Caalati har'a akkuma mata duree irratti argitan kana mata duree tokko irrattan waan tokko waan hubannoodhaa ta'u isiniif qooduu dhufe innis maalidha waa'ee dhukkuba asmiitii irratti jechuudha. Egaa dhukkubni asmii akkuma beekamu yeroo ammaa kana speeshaalii waqtii gannaa kana keessatti namoota baay'ee rakkisaa akka jiru namni baay'een isinumtuu argaa jirtu jechuudha. Hawaasa keessatti mul'ataa jira. Because maatii jira, nama fira jira, abbaa jira, haadha jira. Maatii keessaa yeroo baay'ee namni tokko asmaa kana ni qabaata jechuudha. Kanaaf anis har'a isuma kana sababa godhachuudhaan waa'ee dhukkuba asmiitii irratti hubannoo waan beekuu namni qaba jedhee yaadu isiniif qooduu dhufee hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin tura. Warri YouTube chaanaalii kiyyaaf immoo haaraa taatan YouTube chaanaalii kiyya subscribe gochuudhaan maatii nu ta'a. Akkasumas immoo viidiyoo keenya like gochuudhaan jalqabaa nu wajjin. Egaa waa'ee dhukkuba asmiitii irrattis maalidha kanan isin hubachiisuu barbaadu wantoota torban wayiitii irrattan hubannoo isinii kennuu barbaada jechuudha. Wanti beekamuu qabanis wantootuma torban kana waan ta'eef kanaaf tokkoffaa irratti maalummaa dhukkubichaa maalummaa dhukkuba asmii. Dhukkubni kun maali kan jedhu irratti hiikuma isaatu beekuun barbaachisaa waan ta'eef dhukkuba asmii jechuun dhukkuba namarra turuudhaan beekamu, dhukkuba sirna hargansuu cufuudhaan beekamu, akkasumas immoo dhukkuba somba yookaan daandii qilleensaa ukkaamsuudhaan beekamuu fi cufuu sun immoo duubatti deebi'aa kan ta'e yookaan immoo reversible airway obstruction isa jedhamu kan fidu yeroo ta'u dhukkuba namarra turuudhaan beekamudha jechuudha dhukkubni kun. Kanaaf faffaca'insi dhukkuba kanaa maali kan jedhutti immoo gaafa dabarru faffaca'insi dhukkuba asmii. Dhukkubni kun dhukkuba baay'ee beekamaa ta'ee fi nama baay'een ittiin rakkachaa jirudha. Akka addunyaatitti ragaa amma jiruun yeroo ammaa kana nama miliyoona 300tu nama naannoo miliyoona 300tu dhukkuba kanaan qabamee jira jechuudha. Dhukkubni kun daa'immanis jabaas ni miidha. Haa ta'uti garuu irra caalaa daa'imman irratti irra baay'ataa jechuudha. Speeshaalii daa'imman naannoo parsantii 12 haga 15 keessatti adaltii irratti ta'u daa'imman irratti immoo naannoo parsantii 20 jechuudha. Kanaaf daa'imman irratti irra baay'ataa. Haa ta'uti garuu nama umuriin kamiituu miidhuu danda'a jechuudha. Daa'imman irratti haa baay'atu malee nama umuriin kamiituu miidhuu danda'a. Irra caalaa immoo daa'imman waggaa 3 piikii kan ta'u maaksimaamii irra hanga'u daa'imman waggaa 3 irratti epidemioloojiisaa akkasidha jechuudha. Egaa dhukkubni kun daa'imman irratti irra caalaa dhiirota irratti irra baay'ata. Dachaadha. 2 times of females. Dhiirota irratti dachaadhaan irra baay'ata. Ga'eessota keessatti garuu dhiira keessattis dubara keessattis reeshiyoosaa walqixaa jechuudha. Dhukkubni kun duratti otoo qorichoonni asmiidhaaf kennaman hin dhufin baay'ee ajjeesaa ture. Speeshaalii bronchodilator beta 2 agonist warra jedhaman otoo hin dhufiniin dura yookaan immoo inhaled corticosteroid warra jedhaman otoo hin dhufiniin dura dhukkubni kun nama baay'ee ajjeesaa ture jechuudha. Ergasii garuu dhukkubni kun hanga ta'e wanna yaalamaa jiruuf alliisti dhukkubbiin itti ka'e sun duubatti akka deebi'ee daandiin qilleensaa banamuuf yaaliin godhu waan jiruuf ergasii baay'ee nama ajjeesaa hin jiru jechuudha. Dhumarra waa'ee yaala isaa isinitti hima. Kanaaf faffaca'insa isaa hangana hojjenne an biraa immoo saaxiltoota isaati. Dhukkubuma kanaafuu maaltu nama saaxila? Dhukkuba asmiitiif maaltu nama saaxila kan jedhutti gaafa dhufnu dhukkuba kanaaf kanatu nama saaxila jedhamee dhibbaan dhibbattirree afaan guutanii dubbachuun hin danda'amu. Haa ta'uti garuu akka saaxiltuutti wantoonni lakkaa'aman keessaa inni ijoon tokko jeenetiksii. Jeenetiksii jechuun maatii keessa yoo dhukkubni kun jiraate. Dhukkubni asmii maatii keessa yoo jiraate abbaa haadha obboleewwan maatii keessa yoo jiraate carraan nama san qabu ni jira jechuudha. Kana jechuun jiiniidhaan ni daddarbaa jechuudha dhukkubni kun. Kanaaf saaxiltuu ijoon jeenetiksiidha. Saaxiltuun biraa atooppii kan jedhamu jira. Atooppii jechuun sensitized nama ta'e jechuudha. Yookaan immoo nama qaamni isaa speeshaalii sirna hargansuu isaa sensitiivii ta'e akka jechuuti. Namoonni kun namoota akkamiiti? Namoota alarjii funyaanii qaban, alarjii gogaa qaban fi alarjii bakka garaagaraa
namoonni qaban caalatti nama kaan caalaa dhukkuba kanaaf ni saaxilamu jechuudha. Kanaaf saaxiltuun biraa atooppiidha jechuudha. Saaxiltuun biraa ammas house mite dust yookaan immoo raammolee ilbiisota mana keessa jiraatan kan awwaara adda addaa maddisiisuu danda'an akkasumas immoo boolii isaanirree ta'uu danda'a, dhukkee isaanirraa namatti ba'ullee ta'uu danda'a. Wantoonni akkasii kun jalqaba irratti asmiin akka nama qabdu godha jechuudha. Kaasoo osoo hin taane jalqabuma akka namni sun sensitized wanta sanitti ta'ee asmiidhaan qabamu taasisuu danda'a jedhamee yaadama jechuudha. Inni biraan obesitiidha. Obesitii jechuun yookaan immoo furdina garmalee ispeeshaalii dubartoota keessattidha jechuudha kun. Dubartoota body mass index isaanii ispeeshaalii 30 ol ta'e wantoota kanaaf dhibee kanaaf saaxilamuu danda'u jedhamee yaadama jechuudha. Inni biraan vitamin deficiency ispeeshaalii vitamin D, vitamin A, vitamin C deficiency jara kanaa dhukkuba kanaaf namni akka dhukkuba kana qabaatu ni taasisa jedhamee yaadama. Inni biraan infekshinii yeroo daa'imummaa early childhood infekshinii daandii qilleensaa kan akka rinovaayirasii fi vaayirasoonni tokko tokko kan biraas jiru. Vaayirasii sanii yeroo ijoollummaa daa'imman yeroo qabaman haalli itti sensitized ta'anii dhukkuba asmii qabaatan jiraachuu danda'a. Qorannoon jedhus ni jira jechuudha. Kanaaf kunniin saaxiltuu dhukkuba kanaati. Inni biraan maaltu namatti kaasa yookaan immoo triggering factor jedhamudha jechuudha wanti beekamuu qabu. Maaltu namatti kaasaa dhukkuba kana maaltu namatti kaasaa jedhudha. Dhukkuba asmiin tokko nama qabnaan achi booda namatti ka'a malee nama qabu miti namatti ka'a jechuudha. Inni namatti ka'u sun immoo acute exacerbation jennaan nuti namatti ka'u sanii maaltu immoo namatti kaasaa kinoo asirratti kanan amma isinitti himu kanaadha jechuudha. Dhukkuba asmii wanti namatti kaasu namatti sama'u garaagara nama kaanitti wanna foolii gaarii qabu kaasaa, kaanitti waan urgaa'u kaasaa, kaanitti awwaara kaasaa, kaanitti haala qilleensatu kaasaa. Sama'u namatti garaagara. Wanti dhukkuba kana namatti kaasu namatti garaagara. Haa ta'uti garuu komallii jara kanaa jechuudha. Komallii baay'inaan eenyunni tokko alerjiinsi. Alerjiinsi jechuun wanta dura nama san dhukkuba sanitti kaase amma immoo warshaa keessa aara ba'u ta'uu danda'a. Wanna biraas ta'uu danda'a. Wanta sanitti gaafa namni sun saaxilame itti kaasaa jechuudha. Inni biraan cold air haala qilleensa qorraa. Haala qilleensa qorraa weather conditioning qorraanis namatti kaasuu danda'a. Akkasumas immoo exercise yookaan sochiin qaamallee by the way asmii namatti kaasuu danda'a jechuudha. Nama tokko tokko keessatti baay'inaan danda'um sochii qaamatu itti kaasaa jechuudha. Inni biraan irritant yookaan immoo irritant jechuun afaan Oromoodhaan wantoota nama alerjii namatti kaasan like daaraadhuma fa'aa jechuudha ta'uu danda'a, daakuu adda addaa ta'uu danda'a, kan akka duratti isiniin jedhe sanillee ta'uu danda'a. Wantoonni akkasii kun ammas dhukkubicha namatti kaasu jechuudha. Inni biraa smoking. Smoking jechuun tamboo xuuxuu. Smoking ofiifis namichi sun haa xuuxu, namni biraatillee haa xuuxu garuu namicha sanitti kaasuu danda'a jechuudha. Inni biraan kanatti aansinee ilaallu mallattoolee dhukkubichaati. Mallattoolee dhukkuba asmiitti ilaalla. Kana egaa kaan amma yoo jenne amma immoo mallattoo dhukkubni asmii mallattoo akkamitti agarsiisa? Mallattoon dhukkuba kanaa inni ijoon tokkoffaa wheezing yookaan immoo qomarraa xiixuu. Namoonni dhukkuba kana qaban laphee isaaniitirraa baay'ee xiixaa jechuudha. Yoo himatan dirree maaloo laphee kiyyarraa sirbana xiixaa jedhu. Soo laphee irraa xiixaa inni biraan hafuura kutaa. Akkuma dura isiniin jedhe daandii qilleensaa cufa waan ta'eef namni sun hafuurri isa citaa jechuudha yookaan hafuura kutaa qabu. Inni sadaffaan qufaa yeroo dheeraa qufaa torbee lamaa olii ni qabaatu jechuudha jarri kun qufaa yeroo dheeraa ni qabaatu. Inni biraan qoma walitti harkisuu yookaan immoo chest tightness kan jedhamullee ni qabaatu jechuudha. Ni qabaatu. Mallattooleen dhukkuba kanaa yeroo kam hammaatu yeroo halkaniit hammaatu jechuudha. Akka dhukkuba kaan osoo hin taane mallattooleen dhukkuba asmii amma isinitti hime kuni irra caalaa yeroo halkaniit namatti hammaatu jechuudha. Guyyaa caalaa yeroo halkanii yoo namatti hammaatan mallattoolee sunniin mooroof kan asmiitii jechuudha. Inni biraa fi jaaffaa irratti ani isinitti himuu barbaadu asmii fi nimooniyaa yookaan immoo asmii fi saambaa michiisaa hawaasni jedhee beeku
akkamitti adda baasnaa kan jedhudha jechuudha. Jara kana adda baasuudhaaf basically asmii fi nimooniyaan wal fakkeenyi isaanii lamaan isaaniiyyuu dhukkuba somba miidhu, lamaan isaaniiyyuu hafuura kutaa fidu, lamaan isaaniiyyuu ukaa hin qabaatu, lamaan isaaniiyyuu nama ajjeesuu danda'u. Kuniin wal fakkeenyi isaanii yoo ta'u garaagarummaa isaanii immoo inni ijoon tokko asmii irratti tukkusaati yookaan immoo fiiveriyan nu jennu hin jiraatu jechuudha. No fever. Asmii nimooniyaa irratti garuu fiiveriin hin jiraatu yookaan immoo qaama gubaa jechuudha. Qaama gubaan jiraanna wanti sun asmii osoo hin taane nimooniyaadha jechuudha. Garuu yeroo tokko tokko nimooniyaan asmii wajjin yoo jiraatu qaama gubaa qabaachuu danda'u malee asmii qofa yoo ta'e fiiverii yookaan immoo qaama gubaa hin qabani jechuudha. Inni biraan laphee irraa xiixu wiizii san duratti siniin jedhe san qabaatu jechuudha asmii irratti. Nimooniyaa irratti xiixuun kun koomanii muti jechuudha. Koomanii muti. Inni biraan qufaan isaanii akkuma dura siniin jedhe torbee lamaa oli. Torbee lamaa oli anisaan kanaa immoo torbee lamaa gadi. Qufaa yeroo gabaabaa qabaatu jechuudha. Qufaa yeroo gabaabaa qabaatu jechuudha nimooniyaa irratti. Inni biraan garaagarummaan jiraa nimooniyaan tootaalii riversibilii yookaan immoo guutumaan guututti ni fayyama. Asmiin garuu asmii irraa fayyuun hin danda'amu. Asmii irraa fayyuun hin danda'amu, nimooniyaa irraa fayyuun hin danda'amu. Inni biraan nimooniyaan kan dhufu infekshiniidhaan. Infekshinii garaagaraa bakteeriyaadhaan ta'uu danda'a, parasayitiidhaan ta'uu danda'a, vaayirasiidhaan ta'uu danda'a, whatever infekshiniidhaan dhufaa. Asmiin immoo akkan dura siniin jedhe saaxiltuuwwan duratti sun yeroo jiraatan dhufuu jechuudha. Dhufuu jechuudha. Inni biraan asmiin ni deddeebi'a. Wanta nama sanitti wanna asmii san namatti kaasutti yoo saaxilamne deebi'ee nu qaba jechuudha. Nimooniyaan garuu wanti nutti deebi'uuf hin jiru. Garuu kondishinoota muraasa keessatti namoota HIV qaban, namoota kaansarii qaban, namoota dhibee biraa madinummaa namaa gadi buusan qaban keessatti nimooniyaa dhumtillee deddeebi'uu danda'a jechuudha. Kanaaf jarri kun garaagarummaa isaanii kana. Garummaa inni hariiroon jira ammas wal fiduu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf namni dhukkuba asmii duraan qabu tokko nimooniyaadhaan qabamnaan asmii isaa sun itti kaati jechuudha. Asmii itti kaasaa jechuudha nimooniyaan kun. Kanaaf wal fiduullee wal kaasuullee danda'u jechuudha. Ispeeshaalii nimooniyaan asmii kaasuu danda'a jechuudha. Inni biraan wanti ijoon dhumarra isinitti himuu barbaadu maal gochuu qaba? Namni dhukkuba kana qabu maal gochuu qaba kan jedhudha. Tokkoffaa irratti wanta namatti waan kana kaasuu fi jalqaba irratti wanta waan kanaaf nama saaxilu kanaan isinitti himeef isaafi. At least wantoota irraa of eeguun danda'amu kan akka awwaara ilbiisota irraa namatti dhufan, kan akka furdina garmalee hir'ina nyaataa viitaaminootaa jedhe san at least isa amma danda'ameen avoid gochuun ni gorfama. Isatti aansee garuu wanti ijoon asmii irratti godhamuu qabu wanta dhukkuba kana namatti kaasu namni sun liisti godhatee yoo nama barumsa qabu ta'e barreeffatee waan dhukkuba kana itti kaasu adda baafatee waan sanirraa fagaachuu danda'uu qaba jechuudha. Waan sanirraa fagaachuu danda'uu qaba. Ispeeshaalii wanta irraa fagaachuun danda'amu yoo ta'e waan sanirraa fagaachuu qaba jechuudha. Wanta irraa fagaachuun yookaan namni sun avoid gochuu hin dandeenye kan akka haala qilleensaa maal kana yoo ta'e rakkisaa. Isuma yoo ta'e garuu naannoo jijjiiruufaan illee hin danda'ama jechuudha. Kanaaf wanta kana namatti kaasu adda baasanii irraa of eeguudha jechuudha. Lammaffaan isaa. Sadaffaan qoricha akka emerjansiitti nama fayyadan manaa dhabuu dhiisuu. Namoonni dhukkuba kana qaban keessattuu biyya keenyatti salbutamol pafiidha baay'inaan jalqaba irratti fayyadamamu. Salbutamol pafii sun maal godhaa? Daandii qilleensaa cufame kana banaa jechuudha. Kanaaf namni dhukkuba asmii qabu yeroo hunda sa'aatii kamittuu salbutamol pafii mana isaatii qabaachuu qaba jechuudha. Mana isaatii bitatee kaawwachuu qaba jechuudha. Maaliifini yeroo dhukkubni sun itti kaate battalatti hanga mana yaalaa ga'uttirree qoricha san fayyadamaa daqiiqaa 20-20 qoricha san fayyadamaa mana yaalaa deemuu qaba jechuudha. Sababni isaas daandiin qilleensaa namaa cufame jechuun asmiin baay'ee daandii qilleensaa namaa cufta akkuma dura siniin jedhe. Waan dhukkuba san namatti kaasutti gaafa saaxilamnu daandiin qilleensaa nama sanii guutummaatti illee cufamuu danda'a jechuudha. Dura dhiphachaa deemeet boodarree guutummaa guututti cufamee rispiraatorii feelarii fidee namni sun du'aa jechuudha. Kanaaf isa san kan bantu salbutamol pafii sanii jechuudha. Salbutamol pafii sun daandii qilleensaa cufame kana bantii jechuudha. Mana yaalatti illee itti fayyadamna jechuudha qoricha san.
Qoricha san mana yaalatti irree jalqaba qorichuma san fayyadamna. Namni tokko akkuma dhufeen oksijiinii yoo barbaachise oksijiinii irra hin godhama. Salbutaamoliin hin kennamaa fi waan dhukkuba sanitti kaasee yoo jiraate isa sanii yaalama. Qorichoota asmiidhaa kennaman kan injekshiniidhaan kennaman hin kennamaa fi guyyaa tokko lama tureet namni sun gara manaa galaa jechuudha. Kanaaf wanti ijoon inni biraan qoricha san manaa dhabuu hin barbaachisu jechuudha namni dhukkuba kana qabu. Inni biraan dhukkubni kun yoo namatti ka'e salphaatti ofii isaatiin nama dhiisu waan ta'eef yoo namatti ka'e mana yaalaa deemanillee yaalamuun barbaachisaadha jechuudha. Mana yaalaa deemanii dhukkuba kanaaf yaalamuun barbaachisaadha. Inni biraan maatillee beeksisuun barbaachisaadha. Namni dhukkuba kana qabu maatillee beeksisuu qaba jechuudha. Maaliifini amma mana keessatti for example foolii gaarii qabu kana waan akka shittootu namatti kaasawoo ta'e nama sana itti kaasawoo ta'e namni sun tasa shittoo manatti yoo fayyadame already itti kaatee jechuudha. Yeroo gabaabaadhaan booda daandii qilleensaa nama sanii cuftee nama sana achumatti illee ajjeesuu dandeessi jechuudha. Kanaaf haalli maatii wajjin jiraatan beekuu qabu jechuudha. Waa'ee dhukkuba kanaa maaltu akka nama kanatti kaasu beekee nama san wajjiniin akkaataa itti namni sun waan kanaaf hin saaxilamnellee gochuu qaba jechuudha. Kanaaf kana gochuutu barbaachisa. Wanti ijoon garuu akkuma dura jedhe waan namatti kaasu san adda baasanii beekuudha. Isatti aansee qoricha san manaa dhabuun hin barbaachisu. Isatti aansee yaalaa jechuudha. Kanadha. Sanirraan kan hafe asmiin akka namatti hin deebine wanti godhu qorichi akka asmiin namatti hin deebine godhu hin jiru. Guutummaan guututti akka nimooniyaa sanitti yookaan immoo akka dhukkuboota wal'aanamaniitti guutummaan guututti asmii wanti balleessu hin jiru jechuudha. Dhibbaan dhibbatti wanti dhukkuba kana lafarraa balleessu hin jiru jechuudha. Wanni gaarii ta'e maalidha? Dhukkubni kun marsaan namatti ka'u sun yeroo ka'u san hin fayyamaa jechuudha. Irraa hin fayyamaa. Akka hin deebine hin godhamne malee acute exacerbation sun fayyamuu ni danda'ama jechuudha. Isa kanarraa fayyamuu ni danda'ama waan ta'eef baay'ee nama yaachisu garuu of eeggannoowwan kana godhamuu qaba. Kanadha. I think video kana waan baay'ee irraa barattu jedhee yaada. Keessattuu namoonni dhukkuba kana qabdan waan kanarraa baay'ee barattu jedhee yaada. Kanaaf video keenya yoo jaallattan like gochuudhaan nu jajjabeessaa. Warri immoo chaanaalii keenya haaraa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa. Akkasumas immoo yaala garaagaraa yoo barbaaddan kilinika giddu galeessaa wiirtutti dhuftanii nu argachuu dandeessu. Kilinikni kun kan inni argamu magaalaa Sabbataa Aanaa Moglee naannoo gabaa uummataa yookaan immoo giddu gala gabaa duubatti argamna. Achittis qaaman dhuftanii nu argachuu dandeessu. Fayyaa ta'aa.